sanyii daabaa adeeroo kiyya galatoomi 4.5 or 4 it's okay lachuu sirriidha. Offensive gubbaa jirra so gulantaan keenya nuuf wayyaale jiddoomma madfumaa fi taankii waliin duraa irratti dishqaa ni qabna. Hedduun waraanaa adeeroo waraanan tuffatee waraanni keenya. Waraanni marroo nu gorsiiseerra kan nu gorsiisii irra guddaa nama naasan irratti. Irraa sadii deeba. Waraana marroo nu gorsiiseerra kan nu gorsiisii irra guddaa. Maaliif beektee waraanni keenya amma waan mul'achuu irra jiru saayinsii waraana keenyaatii fi saayinsii waraana TDF adda adda. Waraana TDF dha if garsiisuu barbaada because beektee waan diriirii fi kanaaf dibiddibii isaa mi'eeffataa jechuudha. Keenya ammoo waa hedduu waan dheedhii jirtuuf hawaasni keenya dheedhiidha. Mootummaan tunis ifiifuu mootummaa dheedhiidha. Tanaafuu hedduu akkasitti of boqoysee of garsiisuun barbaadu jechuudha. Humna isaa qusachaa baasaa jira. Dho'isuu keessatti gaa beektee attenshina mootummaan herrega isii hada goggoraa sanitti dhufti hogguu. Beekaatiif xiqqeesseef garsiisa so waan xiqqoodha jeetti bobbaa nyam waan xiqqoodha jeetti bobbaa nyam walii galla bakkam waan nama dirooniidhaan nu barbaannee fi meeshaa waraana guddaa nutti fidanneef maali beekaati toftaan haareenni waraana bilisummaa Oromoodhaa develop godhe keessa diina beektee of tuffachiisu beekaa akka xiqqeessanii ilaalan godhu malee humni dachiin mooynuun gaarri hundinuu isaanii jechuudha gaarri hundinuu isaanii maaliif duba akkas taatee Finfinnee qaban adeeroo akkasii bilu dubbiin beektee gulantaan hundinuu waan si eeggatu jira jechuudha. Waraanni keenya moo inni guddoo isarraa hafe tokko hidhannoodha lammaffaa hoggansa uummataa jedhama. Wanni waraana isaa hana guddaa agarsiisuun barbaanneef waraana hana qaama isaa hogganu leenjisaa lola hunda keessatti dhiira tana beektee akka duratti yoo halaaltan taate kubbaa qabaleef taphattee tibar waradaa dheeytee aanaa irratti taphattee godinaaf taphattee akkasitti taphattoota jajjabaa kana keessaa guuranii jechuudha. Sanbooda tuuta biyyaalessaa taata. Amma gaa tuuta biyyaalessaa national championship warra Finfinnee qabatu sanii fi jeneraal uumuu qaba jechuudha. Amma aanaa muneessaa keessaa nama qaalimatanii jira. Nama beektee amma hargee lixaa keessaa nama muuxannoo qabu qaalimatanii jira. Arsii bahaa keessaa Baalee keessaa maal jettaniin Boorana Gujii keessaa Shaggar amma yoo laaltan jaarsanyiin amma hojii gurguddoo keessaa hojii amma jaarsanyiin adoo nagaa dalagaa isaa duraa himuun irraa ta'uu baattee namni amma qondaalota leenjisaa jiru isaa jechuudha. Hojii amma namni irra guddoo Joonsonii dhiyeessoo jira jettee adeeroo kotee manni kalee matoo alaqaa ture lolchiisaa ture shaalaqaa ture amma jeneraalaa jechuudha. So hojiin isaa amma hojii mul'attu kanaa miti. Waraanaan deemuu fi mul'achuun tan hojii nama biraati amma. Inni amma capacity building irra jira waraana keenya horfeessuu fi qopheessuu irratti jechuudha. So hidhannoodhaan ammallee nu hafee jira. Leadershipii waraana keetiif uummachuun nu haftee jirti. Gaafa lamaan kana guuttatte deen waan amma xumuratti godhurraa haasa'uu dandeenyaadha. Waraanni kun yeroo gabaabduu keessatti hedduu deemee hedduu tarkaanfate. Ammoo waraanni beektee dabballee miti jechuudha. Hawulaatti ol cuftee blackboardiidhaan chookii qatabtee sagantaa adda bilisummaa Oromoodhaa seenaa maarree harma muraa noolee carii calanqoo eebbifamtan deema uummata dammeessa. No waraanni ogummaa fadhaa jechuudha. Saayinsii fadha buleen kiyya. Jeneraala ta'uuf bar maybii amma 20 amma 30 sirraa fadhaa jechuudha. Maybii amma 20 fi 30 namni hundinuu jeneraalan ta'u. Walii galama kam so muuxannoodhaan dandeettiidhaan cuunfamtee du'aa meeqarraan tarkaanfa hadhaa du'aa siifi duuti akka ija keessa gumee wal agartaniiti akkasii gulantaa takkarraa takkatti ol deemtaa jechuudha. Kanaafuu waraanni keenya sadarkaan amma ga'e bareedaa amma boodallee amma 3 amma 5 yoo eeggatee beektee qabsoota ijjataan xumura nutti godhe ani qaanii qabdii jee yaadu jechuudha. Wanni nu barbaannu maali? Beektee bilisummaa minaalbaataa san godhuun qabnu jechuudha. Ta qubaaraa san yoo itti nyaadhamtees guutuun nyaadhamte yoo nyaattees nasiiba keetii no. Abu nasiibin iyyaanu jaran saayinsii waraanaatiin eeggattee tartiibaan yeroo haga fadhe sirraa fudhatu qophooftee maayirratti gaa beektee akka dhiiratti bara amata 50 kanaa odoo jennee baa jennee caa jennee deemne asin jiru jechuudha. Rakkoon guddoon jeeti utaalee faasii jaa jechuudha. Onni abaawwan ammaan dura
faajeeti beete hoteemas waa'ee si ijaa jechuun hoggaa dhawan ammas baatti deebi'a ammas deebi'eeti gaa si ijaa jechuun ammas dur deebi'ee zeeddi si ijaa no tartiibaan deemuu qabda waraana leenjifachuu fi dabbalee leenjifachuun adda walumataa jirra bokkam jiran tartiibaan deemaa jiranii is good gaamee irra tureera fakkaata gabaasaaleen gara kaabaa jirtu kaabninis dandamatan amma injifachuu fi dandamachuus waan dhabdee jechuudha waan tokko badda lola tokko keessatti beetee yoo moohamtee of dandamachiiftees moote lolaa fi duulli wal dhabaa jechuudha duulli lola hedduudhaa jira soga lolli kun ganamuuti beekadha yoo arra siintaan iftaan goota arra ni milkoofta iftaa boruu ni moohamta ni moota akkasit deemta maayirratti gaa duula kan injifachuu qabdaan war and battle wal dhaba kanaafuu battlefield hunda keessatti yoo sirra aananillee waan qabduun jalaa baafatte jalaa miliite injifatte dubbiin borwaan lolatti deebitu ni qabdaahidha wali gallamu akkam yoo hogguu lola deebuu dandeesse dandamatte wayyaaneen yeroo ammaa tana keessa maal gootee hoggaa jenne irra guddaan humna guddaa isirra bobbeessani exactly tooftuba beetee waraana bilisummaa Oromoodhaa waraana wayyaanee irraa gaddeebifatee isa irra hobbaafate liyyuu haayilii waan hunda wali guureetti seenne gaa waraana bilisummaa Oromoodhaa irraa dandamachuun mataa isaatiifu injifannoo guddaadhaaf maaliif arraa lolaa jira bakkam silaa gaafa san kutee arra mataa haraa fi aanaa muneessaatii fi maarreef wanni mana haasawuun jirtu jechuudha bar injifannoon gurguddoon arra waraanni keenya galmeessaa jiru eega beetee lola beetee Shimallis Abdiisaa isaanirra labsee boodaa jechuudha የመጨረሻ ጃኒ ሲነኒ ሰምቦ ደጋ ዋን አርሳ ከፈለን ሎላ እንኪጅብሉ ነሚራንዱን ይሰን እንጆ እቹይ ኢለጀጀብዱ ሄዱ ደለም አርሳ ጉርጉዶ ደኸፈል አሞ ኢራደንደመን ጉዶን ማል ኢራደንደመቹ ወያኔ ነው አረከመ ጅርቴ ጎየነ ወያኔውን ቤቴ ተራተን ኢራው ሀፈን ጀነ እቹይ ጓረብ ይሰሪም ሱላፍ ሞሁ ፈከደ እንገዳ ሰኖ ኢራው ሀፈኑን ጀነ almost hokkee qaban jiran keessaahu lolli beetee wagmiraa fi lolli gara kaabaatiin itti dhufee fi gara bahaatiin itti dhufe bar almost jarri maqalee jala seenanii jechuudha kanaannoo anfar dhufan san almost kilomeetira 50 ta'u jechuudha 50-60 nawwatu makam achi keessaa gaa of baraaru jechuun waan laaftuu miti beekadha so arra wayyaaneen bikkatam jetti arra wayyaaneen of baraarteeti inumaatu gaa beetee duraan bikka hulaa cufte san hundaa'u bikka lallaafachuu bikka beetee lallaaftu waraanuma xiqqisho dhiiftee fi ammanumaan feetu because tabni khubbaadhaa amma Tigraay keessa gaggeeffamaa jira dhiibbateeti walqaatii fi Tigraayitti fi Eertiraa bikka sadeen tanatti gaggeeffamaa jira so harkistee waraana isii kan amma ashagaashagu jirti maaliifi amaarri mudhii cabee jira hamiluma dhufee ammatti loluun qabu ififu lolu jira jechuudha Abiyyi wajjinu hedduudha qalbii caban kanaafuu wanni amma isin ifirraa akka maletti wali bahaa jira Shaabiyaa fi Wayyaanee taate dubbiin amma Shaabiyaa fi Wayyaaneedha walqaatiifis qophaa'aa jiran walbataa jirra mokkam meegaa gabaasaa oduu isaanii haga isanii tuttuqas keessatti si dhageessanii deebi'eetii waan fardiidhaa tasilaarraa isanii gabaasuu barbaadu san oduu gaarii san isanii fi nima hawalitti hirmaan ayyaa galatoma የተጋሩ ወገኖቼ ደም በከንቱ ፈሶ አይቀርም ሲሉ የኡጋንዳ የምድር ጦር ዋና አዛዥ ጀነራል ሙሃዚ ኪነርጋባ አስጠነቀቁ። የኡጋንዳው የምድር ኃይሉ ዋና አዛዥ ጀነራል ሙሃዚ ትግራይ ሁሌ ከልቤ ውስጥ ናት በማለት ትግራይ እንድወድና እንድከላከል ከአምላኬ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠ ትዕዛዝ ነበር። ሰላም ለወገኔ ሰላምታ ይድረሳችሁ ቤተሰቦቼ ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ጽፏል። የኡጋንዳው የምድር ኃይል ዋና አዛዥ በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀውን ጄኖሳይድ ጦርነት በተደጋጋሚ ሲቃወሙ ይደመጣሉ። አብይ አህመድ ከጥቂት ሳምንታት በፊት አዲስ አበባ ጋብዞ ትግራይ እንዳይደግፉ ሲያባብል ቢቆይም ሊሳካለት አልቻለም። አየ ሜ ኦዱቲያንቱ
የትግራይ ሰራዊት በሁለት ግንባሮች ወሳኝ የሆነ ቦታዎች መቆጣጠሩን ተሰማም። ከጻዕዳ ቀርኒና ማይተክል የተነሱት የትግራይ ሰራዊት አባላት ዋልድባ አካባቢ ወደሚገኘው ደጋማው የወልቃይት አካባቢ መግባታቸውን የተነገረ ሲሆን በተለይም አድረመጽና ቆራሪት በኩል ውጊያው ቀጥሎ ማደሩን ተገልጿል። ከባለፈው መስከረም 21 2015 ዓ.ም ጀምሮ የትግራይ ሰራዊት ቆራሪትን ከበባ ውስጥ እንዳስገባት ገልጿል። ከመስከረም 19 ጠዋት ጀምሮ በወልቃይት ሱካር ፋብሪካ አካባቢ በከባድ መሳሪያ የተኩስ ልውውጥ ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ የትግራይ ሰራዊት በጸረ ማጥቃት ቆራሪትን ከበባ ውስጥ ማስገባታቸውን ተነግሯል። በተጨማሪም የትግራይ ሰራዊት በወልዲያ ግንባር ያደረገው ባለው ውጊያ የብልጽግና ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ በከፍተኛ የኤርትራ ጀነራሎችን እየተመራ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። የዚህ ማሳያ ደግሞ ፋኖ ስር ገጾች ይፋ ሆኗል። በዚህ ግንባር ባለፉት ቀናት እየተካሄዱ ባሉት ውጊያዎች የትግራይ ሰራዊት ወሳኝ የሚባሉ አካባቢዎችን እየተቆጣጠረ ሌሎችም ከበባ ውስጥ እያስገባ እንደሆነ ተገልጿል። ሶ አስረት ወዲ አርኪኑ አብይ ፋኖ ነቄ ወንዳፍ ሻቢያት ነቄ ሻቢያ ለፍዱራ ከይሰ ዱባ ዱከ ራሃሰሎ ቺሳ ጅርቲ ቱሪስ ጋይዱ ቀልቢ ሳን ጨብሲት ወሊገለት ዱቢን ናኖ አማራቱ ነመላሽ ጅርቲ somehow jarri wal hubatus ni mala bekada jarri haga saddam fago ilaalchan adda fago male enyu marara adda fago damiti khotedu dafi tagaro jiddu at least hamma tokko sammu isani burjaji khaysa galchani jira amari exactly akka nutane taw jira khara dagati molola dura wadoti abiyimo haji dabrani nura cala wala taajirani ga wanni tunna isano miiti yechuri hatta ka shabiya jechajiran hatta kan bikasadenu tu qubi madabanika namni beete humna isaati wal qubi deemun dandobar takkitti deemun danda isan harka sadiidaan deemani eesaatti fidan jechuri bikasadenu tu nyaadda mul isaani mala tunta duduqeedati odur itti aantu me amalletti hada ጻዕዳ ቀርኒና ማይተክል የተነሱት የትግራይ ሰራዊት አባላት ዋልድባ አካባቢ ወደሚገኘው ደጋማው የወልቃይት አካባቢ መግባታቸው ምንጮች ተናግረዋል። በተለይ በአድረመጽና ቆራሪት በኩል ውጊያው የቀጠለ ሲሆን ከዛሬ መስከረም 21 2015 ዓ.ም ጀምሮ የትግራይ ሰራዊት የቆራሪት አካባቢን ከበባ ውስጥ እንዳስገባ እየተገለጸ ነው። ከመስከረም 19 ጠዋት ጀምሮ በወልቃይት ሱካር ፋብሪካ አካባቢ በከባድ መሳሪያ ልውውጥ የተኩስ ልውውጥ ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ ነው የትግራይ ሰራዊት በጸረ ማጥቃት ቆራሪትና አካባቢውን ከበባ ውስጥ ያስገባው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ መግለጫም ባጭሩ ለናንተ የምናደርስ ይሆናል። ላለፉት 39 ቀናት የአብይ አህመድ መንግስትና የኤርትራ መንግስት በጋራ ሆነው የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት ያደረጉትን ሙከራ በትግራይ ሰራዊት መክሸፉን የገለጸው ወታደራዊ ኮማንዱ የትግራይ ህዝብና መንግስት የአፋር መሬትን የጦርነት ማዕከል ለማድረግ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሲያደርጉ ቆይተዋል ብሏል። ነገር ግን እድሜ ስልጣኑን በህዝቦች ደምና ህይወት ያራዘመ ያለው የኢሳያስ የውጭ ወራሪ መንግስት በበራህሌ በኩል ወደ መቀሌ ለመግባት ባደረገው ወረራ የአፋር ምድርን የጦርነት ማዕከል አድርጎታል ብሏል ወታደራዊ ኮማንዶ። በዚህ ግንባር ከ5 በላይ የኤርትራ እግረኛ ክፍለ ጦሮች ከነመካናይዝድ አቅማቸው በትግራይ ሰራዊት ተደምሰዋል ያለው የትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ መግለጫ የክፍለ ጦር የብርጌድና ሻለቃ አዛዦችን ጨምሮ በርካታ የሰራዊቱ አባላት ተገድለዋል፣ ቆስለዋል፣ ተማርከዋል ብለዋል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው መካከለኛና አነስተኛ የጦር መሳሪያዎች ትጥቆችና ጥይቶች እንዲሁም የተለያዩ ወታደራዊ ሬዲዮዎች በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ገብተዋል ሲል አክሎ ገልጿል ወታደራዊ ኮማንዶ። ጠላት በአዳርቃይ ጸለምት ግንባር በትግራይ ሰራዊት ላይ የከፈተው ተደጋጋሚ ጥቃት በሰራዊታችን አስደናቂ ጽናትና ጀግንነት ከተመከተ በኋላ ሰራዊታችን በመልሶ ማጥቃት በዚያ የሚገኘውን የጠላት ጦር ደምስሶ አዳርቃይንና አካባቢውን ተቆጣጥሯል ያለው ወታደራዊ ኮማንዶ በዚህ ግንባር ጠላት ከ9 በላይ እግረኛ ክፍለ ጦር፣ አንድ መካናይዝድ ክፍለ ጦር፣ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት፣ ፋኖና ሚሊሻ የተሳተፈ ሲሆን አብዛኞቹ ሰራዊቱ የተገደሉም የቆሰለና የተማረኩ ናቸው። አየ ኩሪስ ኑሲ ለመፋዳቲ خلاص ብራ ሁሉ ገባቢናን ሎሊ ኻባጋ አኩባ መሰድ ኢብሲ ኸናይቱ it's just ኢንዋቱ ገረ ወልቃይቲ ሰሪቲ ዴማ ጅርቲ ዱቢን ገበሲ ሱታ ታርከፈቹ ጅራኒ ገመ ትግራ ኸይሰቲ ገመ ኤርትራ ኸይሰቲ ናኖኒ አማራ አሮኖ አሞቦደ ዋንቲ ዴቤ ኡነት ፈካቱ
you never know humni biraga amara khafe faano nafte talubun jirtu tamma debite khara qobbo sani falmatunatti mulatu sagubbala confidence crisis jira abiyinu isan raamantan qaboma bika heddutti sawa isaniti cabe jira ga waligalatti me bojule isaniti isan garsisa bojule isani lolota amma gaggeefame khadiyotana amma khatorban kana khaysa khabeyte gaggeefamera heddu wanama ajaib sumetti diada amanu wanda deysani echuqi boju umma diyota wali qaban ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። ሶስተኛ የአማራ ሊቶች ወይም ተላላኪዎች ምንላቸው ናቸው። የጦርነቱ መንስኤዎች በግልጽ መታወቅ ለማህበረሰቡ ይፋ መሆን ያለበት። አብይ ለማን ይዋጋል? ለስልጣኑ ነው። ኢሳያስ ደግሞ ኢትዮጵያን አፍርሼ እመራለሁ ነው። ያ ነገር መልክት የለም። ስሜ መቶ አለቃ ኤርሚያስ ይባላል። ከ11ኛ ከሁለተኛ ሬጂመንት 3ኛ ሻምበል አዛዥ ነኝ። እኔ በዚህ በትግራይ ላይ ያለው ውጊያ ላይ ትግራይ ምንም አላረገም። ፖለቲከኞች ነው ይሄን ሁሉ እኛን ወደ ማገዶ እንደ እንጨት ሊቆ እሳት ላይ የሚያስገቡ ፖለቲከኞች ናቸው። መጀመሪያ ይሄ ሁኔታ ሳይፈጠር ትክክለኛ መንግስት ቢሆን አብይ መንገዱን ባይዘጋ፣ ባንክ ቤት ባይዘጋ፣ ሕክምና ባይዘጋ፣ መድኃኒት እንዳይገባ፣ ትራንስፖርት መኪና እንዳይገባ የሚያደርገው ይሄ ከማጋ ነው ከኢሳያስ ጋር ሆኖ ነው። የአማራ ቀስቃሾች አሉ ከነሱ ጋር ሆኖ ነው። የቀድሞው የ11ኛ ክፍለ ጦር ምርኮኛ የጦር መኮንኖቹ በዚህ እንደ አዲስ በተከፈተው ጦርነት ውስጥ በርካታ የድሃ ኢትዮጵያውያን ልጆች እንደ ቅጠል እየረገፉ ስለመሆናቸውም የተናገሩ ሲሆን የኢትዮጵያ ሕዝብም ልጆቼ የት ገቡ ብሎ የሚጠይቅበት ትክክለኛ ወቅት ነውም ብለዋል። በ27 ዓመት ምን ነበር? በምን የተዳደር ነበር? 4 ዓመት ውስጥ ከገባ በኋላ ምን አይነት የጦርነት ቀውስ ገባ ነው ለማህበረሰቡ ተላላፊ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ በጦርነት ላይ ለ4 ዓመት ያህል ለ2 ዓመት ያህል በጦርነት አውድማ ላይ ነው ያለን ነው። እየረገፈ ያለ ማን ነው? ከአርሶ አደር የሚመጣ የአርሶ አደር ልጅ ነው እንደ ቅጠል እየረገፈ ያለው። የምሁር ልጅ እኮ አንድ ወደ ውትድርና የሚቀላቀል የለም። ወደ ትግል ዓለም የምሁር ልጅ ነኝ የሚል የሊቃውንት ልጅ ነኝ የሚል አንድ ምሁር ወደ ጦርነት የተማገደ የለም። የሲቪል የአርሶ አደር የማህበረሰብ ልጅ ነው እየተማገደ ያለው። ስሜ መቶ አለቃ ኢድሪስ መሐመድ ከ11ኛ ክፍለ ጦር 1ኛ ሬጂመንት የ4ኛ ሻምበል አዛዥ ነኝ። አላማ የሌለው ጦርነትን በመሸወድ በፖለቲከኞችና አብይ በሚናገረው ንግግሮች በመሸወድ ወደ ጦርነት ገብቶ እየተራገፉ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ይሄን ነቃ ብሎ ማሰብ አለበት፣ ማየት አለበት። ልጆቻችን የት ናሉ ብሎ መጠየቅ አለበት። መላክ ነው እንጂ የት እንደሚገቡ የት እንዳሉ እስካሁንም የተረዳ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለ አይመስለኝም። ውሸት አይደለም። እኛ በእውነት እዛች ቦታ ገብተን አይተናል። ስለዚህ ይሄን መረዳት አለባችሁ። መሞት የለባችሁም። ምንም ማያውቁ ከአንደኛ ክፍል ነው አሁን ትግል እየገባ ያለው። ያ እንደ ማገዶ ነው እያለቀ ያለው። ብዙ ነገር እኔ ባለፈው አይቻለሁ። ጫካ ላይ ያ ወጋ ብዙ ቦታ አጋጥሞኛል። ሲያጋጥምም ኢትዮጵያ ሕዝብ ነው እያለቀ ያለው። ለዛ አሁን የከሌ ልጅ የታለ ብሎ ቤተሰብ መጠየቅ የለም። እነዚህ 64 የሚደርሱ የተደመሰሰው የ11ኛ ክፍለ ጦር ምርኮኛ የጦር መኮንኖች ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብና ለመላው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ባስተላለፉት መልእክትም የትግራይ ሕዝብ ለህልውናው ነው እየታገለ ያለው። ስለዚህም በዚህ ዓላማ የለሽ ጦርነት ውስጥ ገብታችሁ ህይወታችሁን በከንቱ አታጥፉ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። በእኛ ይብቃና እዛ ምሽግ አለው ራሱን አውቆ ይሄ ጦርነት አያበጅም ለኛ ሰላም ነው የምንፈልገው ብሎ ራሱን ቢያውቅ ገና ለቀጣይ ለመግባት የሚያስብ ወጣት ካለ ህይወቱን ከሚያበላሽ እዛ ሰርቶ ቢበላው ቀስራ ቢሰራ ነው ምን ችግር አለው? ምንም አልጎዳም። ባልሰራስ እናትና አባት ጋር ቢቁጭ ብል ምንም እናትና አባት ውጣ አይልም። መቼም ጉዳትና ከፍተኛ ችግር ላይ ሳንወድቅ ከዚህ የባሰ ሳይመጣ ወደ ህርቅና ወደ ስምምነት ብንገባ የተሻለ ነው። ትግራይ ህዝብ አይሁንም እጁን ዘርግቶ እኛ
ስምምነት ነው የምንፈልገው። ውጊያ ምንም አልጠቀመም እያለ ነው። እውነቱን ሲያውቅ እንደ ቅጠል እየመጣ የሚረግፍ ወጣት፣ በገንዘብና በፖለቲከኞች የተደለለ የሚመጣ ወጣት፣ እየረገፈ ያለ ወጣት ከዚህ ከኛ ከሰማው ድምጽ ታቅቦ ወደ ጦርነት ዓለም ባይገባ ምርጫ ነው። ምርጫ ሳይሆንም ትክክለኛ መልእክቱን እያስተላለፍን ያለን በቃ ጦርነት ይብቃ ነው። የበኋላ የኢትዮጵያ ተፈንታስ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ሙራን ባይና አብይን ተከታይ ፖለቲከኞች ቢያቋርጡና ጦሩም ባለበት ቢቆምና ወደ ስምምነት ደረጃ ቢደርስ የሚል ሐሳብ አለኝ። አየ ጀርኹ ለማ ነመጃተም ያፉሪ ወረቦጀ ቢኸኹማ ሜቃ ኸይሳይ የጦር መኮንኖቹን ጋር ወራ ቤቴ አንጎን ኢሳኒ መተዋለቃ ራሃጋ ኢላ ጉበቲ ወልቀበኒቲ ሃሶሻ ጀኒ ተራቱነማ አዳይቹይ አማንድሮ ወራኖ ፊደን መሌ ኸይሳሞ አጀጆተ ወራና ወርቲ ጉሩም ቱሪስ ዋንብራቲ አሮኖ ኸጄላ ቀበል ነፈካቲ ኦፒዲዮ ለመዳ ጃራቹ ዳፊ I think Berlin Angela deemachuun gaaruu na fakkaatti. Waraanni kun already siyaasa obaasanii jiran. Siyaasa obaasanii jiranii xiqqoo boodaa ittiin fayyadaminidha. Mini ilaalla jala deemnee ilaalla. Kunis gaa boojuu lammadaati. Boojuu lammadaa kadhiyoota na seene hedduu gaa uummata isaanii kanumaan jajjabeessaa jiran jechuudha uummata Tigraay itti dhiyaadha kanaas. እድሜው ስንት ነው አባ? ታዲያ 30 ኧረ አይዋሽም። ፎቶ አለም የት ነው? መሬት ላይ አግኝቼው ነው። መቀሌ መግባት ምን ተሰማ? በቃ መቀሌ መግባቴ አሁን በቃ ደስተኛ ሆንኩ ነኝ። በምን ምክንያት? በቃ በፊት በቃ የተጨናነኩ ነበር ያላወቅኩ እስቲ ገባው። በቃ አሁን ደስተኛ ነኝ። አሁን መቀሌ መግባቴ ከሞት መትረፍ እንዴት ተሰማ? አሁን በጣም ደስ ያለኝ። ኦሮሚያ መልእክት አለ? መልእክት ሌሎች እንዳይመጡ መልእክት ይሄ ነው። በቃ እንዳትመጡ፣ ይሄ ነገር ለሰው የማይሆን ነው። ምንም ለነጻነት የማይሆን ነገር ስለሆነ እንዳትመጡ ብዬ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አየ አካጋርተ ከረት ከዶ ሮባ ጀነ ፈካተ መቀሌ ወራዲ ሴኔ ኸይራ ቦዳ ሰዲጋ ኦሮሞዳ ና ኦሮሚያ ራ ደቀ አጃይበቾ ሂንዱፊና ጀቤተ ለሚተኮለን ኢኖጋ አጋም ተከጋ ሞራል ሳደቱ ነገር ታቾይ ሉቡን ተሲቦ ሁዳ ፍማልቱ ሲደጋ ሄዱ ገበደ ሂንዱፊና ፊት ሂንዱፊና አቶኑት ሂንዱፊና ጀሮ ማ ኸብራች ለቆምቲ አቶኑት ሂንዱፊና खाकनाति बेटे हबोदा मारा गरा गुरनी जनरल जानी गन्नु फी दूतानी यचुई खलाफु ओपीडियो को तुरसोस्ते खानु तिंजार तमरबी गबना ना लंबदनो तिंजार तनी एनवे हालखना गा बोजू सानी हरकाका बथनी अम्मो घर ओलमे वराने बिसुम औरमती सनी दिहादे थी वान हारे था यूएन निदा तनी रेव सनी जल कबेसान बलिना सनी ओदेसा इत्ते दिहादा
Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo. Aye oduu waraana bilisummaa Oromoodhaa shabboo walitti isa qindeessu jira. Gabaabinaan oduu amma isinii fi dhibamanii beeku oolmaa kana boodaan isin odeessaa jechuudha. Oolmaa niwusii waraana bilisummaa Oromoo kana boodaan isin odeessaa reefuu isinii hime wanni reefu isinii tuqee UN'tti teessuma hulaa cufaadhaa qeecitiidhaa gaggeeffatan keessatti gabaasaan sochii waraana bilisummaa Oromoodhaa taraa duraatiif akka ajandatti qabame. Ammaan dura Tigraay jechuu turan. Har'a immoo Oromiillee itti makanii inumaatu lolli beetee lafa bal'oo irratti gaggeeffamaa jiru aarsaa hedduu ummata kafalchiisaa jiru lola keenya. Lolli Tigraay barra waraanaatu aarsaa kafalaa jira malee ummataa miti jechuudha. Totally different. Lolli Tigraay keessa gaggeeffamu jiru lola conventional. Waraana Abiyyii fi waraana beetee TPLF fi TDF dhaatu walolaa jira. Waraana keessaa jidduu dhumu jiru. Oromiyaatti ammoo ummata jidduu dhumu jira. Ummata miidhame irra guddatti. Wari lola keenya adda godhu kana. Guyyatti gaa beetee guyyaa namni nuti aarsaan irraan kafallee hin jiru. Guyyaa beetee lola malee oollees Oromiyaa keessa hin jiru. East beetee dhiharraa, jiddugalarraa, babahaa fi kibbatti beetiqqaatee lafa Tigraay kana beetee kudhanii olitti hacaalutti lafni waraanni guddaan Oromiyaa keessa gaggeeffamaa jira. Taraa duraatiif ajandaan Oromoodhaatiin dhiibbatee aarsaa waraana bilisummaa Oromoodhaatiin har'a miizarra bu'ee jira jechuudha. Har'a dirqii utaatee irraa mareechuu jiran. Because wanni isaan hubatan maali duraan ilaalchi isaanii rakkoon Itoophiyaadhaa Abiyyii fi yoo Abiyyii fi Dabratsiyoon waliigala ni hiikkattiidha. Amma immoo wanni argaa jiran ta'irraa hamtuudhaas deemaa jiraadha. Waraana bilisummaa Oromoo kana odoo inni beetee 0.4 irraa amma 4.5 irraa full beetee madfii fi gaafa taankii harka galfate dubbiin nu harkaa baatiidha. Odoo waraanni kun beetee gaappii tana guuttatee humna cimaa ta'ee as hin baane ifirraa isaas beetee marii keessatti include haa godhannuudha. Soga ajaddaan haarayni beekamtiin waraana bilisummaa Oromoodhaatiif kennamteedha. Waan hubattamu akkam beekamtii ajaa'ibaatu isaa kenname oduun qophiidhaa shabboo ofirraa bira kuttuu subaa rakkina qabu. Hawali irra naa kageetaachuu raddaadha. Hayyee oduun beetee haarayni jirtu taraa duraatiif USA'n gabaasaa UN booda oduu gaamma isanii gabaasu keessaa baga gammadee isanii jaa waraana bilisummaa Oromoodhaa ofishaalii affeeramee jira Naayiroobitti. Irraa isanii deeba. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa TDF wajjin affeerraan ofishaalii baatee jirti. Waraana bilisummaa Oromoodhaatiis Naayiroobii dhaquun isaan ni mala. Affeerraan tugaa sirnaan marroo bira geessee hin geenye idaan arkanne ammoo oduun amma deemaa jirtu USA'n qaamni beetee waraanni bilisummaa Oromoodhaatiis akka achirratti argamu affeerraan nu godhamtee jirti. Nuti ammoo Naayiroobii dhaquu miti dubbiin guddoon ija takkaan laalamu. Irraa isanii deeba. Wanni har'a Oromoo gammachiisuu qabu Abiyyoo jiteenyaa haasoo keenyaa minoona. Beetee har'a ulaagaa mootummaa jiteenyaa haasoo san aarsaa keenyaan sadarkaa san gulantaa san ga'uun keenya injifannoo guddaa. Abiyyoo jaasonee waan harkanu naan harkanu I don't care. Beetee umaa dubbiin beetee oowwitu fallaana qabbalootu harkaan. Yoo gurbaa hanoo jiteenyee waan harkachuu dandeenyees haali teenya rakki qaaniin qabdu jechuudha. Wanni guddoon maali? Ilaa har'aa hoggaa 150 kana keessatti negotiationni directly Oromoo wajjin godhame tanaanti waan illee sadarkaa haratti yaamu jechuudha. Mootummaa hofte beetee salaatu janaazaaf nu yaamanii jechuudha. Fitaatiidhaaf nu yaaman dargii hofte OLF yaaman malee there is waan negotiation hin jiru jechuudha. Sanuu ittiin fayyadamne nuti. Ammoo taraa tana Oromoo maal feetiidha waraana keenya gaafachuu deeman. This is new. Arra gulantaa tokko wajitaa'uun kun beekalu hagam taka waraanni kun laffa'ee beekamtee harkateedha. Dantaa teenya jala deemuu qabnaan tana fidde ilaala. Sidaarra waliigaltee wayyaalee hojii goone namni nu yaamuu hin jiru haa.
because خاتي بيتي أشتي نخاف قوتي مكم ويان موجة سوني كويان بيتي إسيوجي فتاتن مالي في أتيما أكاك آمو فدندي سلالا obsine tarata lola kana keessatti oromoon baandiraa isaanii waliin mix godhuu dhabuun barna oromoon bari waan guddoo daleeni jechuudha akka shaboomideetti illee wali guddoon nu boonsu tamil irraa milkoofne yennee yaanu maali lola ammaa kana keessatti oromoon dammeeyxee warra dirree nu dhiisee deeme kana arra isaaniif meeshaan taanu hooma keenya xiqqoo teenya guddifanne jee oromoo waan ofirra cichuun tuni arra kabajaa nu horteedha walii gallamoo kam yaada kabajaa nu horte الربر يسمى سنتاتو مالتو فيتي أما سوتي ورانا بنسمى ورموتي وني جنو مالي وني قدون قاما نساني رأي قدو تانا يتوجي هيرين افتتانا أكلين چولتا قد أمو أكين يقول أخابر أما دبين ساني بار هيرين افتما بس كيست ورانا خينيا وني جنو مالي أرسالان افتينا لفي تشابه ديغات تشابه خنافو هي تنانتبچون يمنوف وران ابن سمار ورا جالمرون خبايسا مليون ترباتا في موري مرتيسون دندو كيرو في قريدا ترفيتي سو هي افتتنا غرابلته اورمو دانغاتي مريتي بلچيفته جيلاچ دقول امه اورمو بچيسه قطيله چرت اورمو داف ديسوله لفخايته بس كيسدقو هندقين جنون أما ولي نهيمنا أكا ولي قلتي أما ندرا سنفرن خدير ولي قلتي نو يسدي ويانو جوال سنفرن لما فا أما قام أفضل ديتيني ديها تشمالي أماس ولي قلتي خبانا ويانو جنفين انفين بطر ويانو ننفين نبر وفي بكتانا بيتي عرسا خفالي جيني موكم خارخا أورمو تاني هاسو فين مالي بيتي تي دي اف تاني هاسو بربان او ال ان غلطوما عرسا وبلين كينياتين وبليتيلي تياتين كيروف قريدان سب أورموتي غورا غوتان مقا غوتان أرج أرام بيتي والتجيرة الأفتني هاسومتو بيتي نيروبي تغيان قبامي نفتا يتخي خيسا يرو أماتنا خيست يرو وليام روفو دا برزدانتي كينيا تخيست يرو بيتي حواسني كينيا أورومو كينيا دا أوروميا رفتي الريفت تخيستي نوفي كينيا جدو هريرو بريدو جرى جنة شلقنا يتخي برزدانتي كينيا رالي أبدي قد قبل أمو واني قدون أورومون أفتاتي لكو وراني بلسوما أورومو دا يو آقلة تاتن وانو جنو مالي سلارا أكا كامبي أورومو تو دايتني OLA plus akkasitti OLA fi OLA takkaas gaa waltajjii marii tana gulantaa lamatti adda baafattanis taraa duraa ofii dheeyxanii qeeroo fi qarree hidhaa jirturraa nu baasu ta duraa bilisummaa doowwari bajjajjaratti hin qabnu toggaa 150 gabroomne jarana bilisummaa beeytee minaalbaataa taballamaa saniif no waan practical taate waan beeytee hojiidha arkuu dandeenya Oromoon hidha jirti hidharraa bahuun waan practical taate waraanni abiyyi mooratti galuun waan practical taate wallaggi taraatana boqochuu qaba gujiin boqochuu qabdi shaggar kaabaa shaggar lixaa beeytee bikka waraanni nama keenya gidaa agarsiisaa jiru kana hunda keessa waraanni isaa kaampii galuu qaba ibarga hal dureen dubartiinuu beeytee gabbara qabdi maarii qabdi maal qabateet waraanni bilisummaa Oromoodhaa Naayiroobii dheeyta beeytee odaa torbiidhaa isin sossobin adeero is not acceptable hireen arra dhufteetu odaa torbiirra guddoodhaati no nama hancufa liqimsi barbaanna taraatan beeytoota Oromoo wajjin teessee Oromoo wajjin mari'attee waraana kee wajjin mari'adhu hawaasni keenya kabiyyaalaa bilisaa fi walaba namni beeytee nu hidhuun jiru namni uguruun jiru moo yaada wal dur qabachuu dandeenya kabiyya keessa jiru yoo mari'achuu hin dandeenye kabiyyaalaa jiru mari'achuu dandeessa profeesoroota keenya doktoroota keenya ati mataatti ta'e gorsaa uummadhu haqaaniin hin jirtu adeero
hiree saba tokko akka leencoo latatti har'aas beekte no. Leencoo lataa barnamii biraatu bira hin jiru jechuudha. Déjà vu seedaa gahaariyaa nurratti hin dalagina. Ifirraa illee hin balleessina. Garaa ballachuun dirqama keessan. Oromoo miliyoona 70 jiran. Yoo garaa ballattan kanumaa ol kabajaatti hirkattan jechuudha. Kanumaa ol. Wayyaaneen wanni fashalteef wayyaaneen OL yaamaan jenne mandura. Bararraa OL isiin odoon jiidharraa addunyaan nu yaamte jechuudha. Ati gaawwaa yaamamte yoo aaqila taate kaafaa ofii abaa oonis haa dhufanii jechuun dhiiruu mana fakkaatin. Maaliif tumsa sii ta'an? Ati hoggani abaa ofii kaafaa oon arra sibira taa'uun ummata Oromoo kana bakka takka deebifti. Kana qofaa mitiyu. Munguddoo irraa illee deebii warra beeytoota keenya doktoroota profesorota waa'ee negotiation irratti warra beeytee expertiidhaa jira. Gaafin guddoo isan gaafachuu ta'an egaa haal turee isan booda biyya tanaaf maal lafaa qabdanidha. Road mapping WOC dhaan qophaa'ee jira deero. WOC dhaan qophaa'ee jira. Namoonni jibbitanii waan hin jirre jechuudha. Yoo yaanni WOC irra bareedaadhaan lafaan qabaatee ani yaanni keenya sanuma na fakkaata. Profeesar Beetee Iskeel Gabbisaa Dr. Ittaanaa Habteetii fi jala nagaraa bal'adha. Irraa isanii deddeebi'a. Goobana tokkicha dhabuun khasaaraa guddoo nuffitti. Yoo seenaa jimjimoo jaanii dhakaatti daartan, hoggaa Iskeel Gabbisaa jedhee dhakaatti hartan, yoo Ittaanaa Habtee jaanii dhakaatti hartan, hoggaa jettanii Dr. Tsaggaayee Araarsaadhaa dhakaatti hartan, eenyuchi geessu deemtanii jechuudha. Leencolotaa isa hidha qarraas lammada jechuudha. Marroon mataa haa ta'u jaalgammachuun jira bokkam boys arra Iskeel Gabbisaa akka gorsattiif bira kaa'uun maal badii qaba jechuudha fakkuma isanii kan jira. Seenaa jimjimoo arraf bira kaa'uun kabajumatti horti malee maal rakkoo qaba. Uummanni kun barti keessa fiitiin nuyi dhaqanii jechuudha. Kanaafuu tuuta beetee guddoo takka addunyaan arra akka mootummaa nu laaluu deemti. Uummanni kun biyya tanaan deemuu ni danda'amu hin danda'anii nu laalanii jechuudha. Gaafa ifiifuu Oromoo kabeetee Jawaar Mohaammed Finfinnee keessaa waan biraa haasee marroo waan biraa haasee we're not ready. We're not ready. Ati arraa yoo Oromoo irraa adawwii cabsuu barbaadde Jawaar Mohaammed malee naan ta'u jechuudha. Siyaasaan isaa forget about it adeero. Waan kutte bira kuti. Waan kutte awwaali adeero. Waan kutte san awwaali arra Oromoodhaaf maali tolaadha. Is a politics of realism. Dhugaan lafarra jirtu hobaa kee ummata kana hiree isaanii murteessuu hin dandeessu. Oromoon jaalattuu jibbituu akkuma sibira hiriirte Jawaar biratti hiriirtee jirti, Jaal Daawud Ibsaa biratti hiriirtee jirti. Jawaar hoggaan jiru kaafaa walii galatti. Kanaafuu ati abbaa ta'uu dandeessaa jedha garaa bal'attee. Bararraa jaalattuu jibbituu qawwee ati fannifattee deemtuu fi gargaarsi kaafaa oon waraana bilisummaa Oromoo dhataaf godhe miseensi isaanii beekadu kunis galatan dhabina deera. Namni Jawaar jaalatu meeqaatu waraana kana baraaree jechuudha. Abaa ofiin injiin, wooboo ofiin injiin malee hoggaa buusiidhaa wanni irra guddaan maallanii harka 170 namni baasu jiru nama dhaaba kanatti miseensan ta'in. Kanaafuu arra namni achiin sigee miseensa kaafaa ootiif miseensa abaa oodhaati. Oromoo guutuu ammas ka siyaasaa keessa hin jirre. Garaa bal'achuu dandeessaa jedhateera. Beetee moo nu maleedhaan fixa. Ana malee jettaati sadeero. Oromoon beekadhu yoo ta'an hiree tana balleessitaniis Oromoon irrumaa hafnaa jechuudha. Ablee miilikirraa hafna jira. Yoo dirree nu dhiiftanis karaas irrumaa hafnaa jechuudha. Qeeroof qarreen beekadhu waa takka haleessaa sanii miti. Takka buruursoo fi nadhii gammadaatti nyaattan sanii miti jechuudha. Koondishinaas jala deemaa jira shartiidhaan. Gaafa ati reerreeyte adeero boofni abbaa fi maraa jee beekadhu. Ijoolleen tun halkan tokko si biraa yaatee ni dhumti jechuudha. Bikka bareeddura jirta. Waan jabduudha daleeyde. Gaafin guddoon gaarraa ana malee jettamoo. Moo ubbaleen kiyya malee jetta. Marroon gaafa kan boohe gaafa garaa bal'attee gaaddisa hiree tanarratti Oromoo hunda afeerte. Dhugumatti marii sabaateeti. Yeroo na hubattan bakka
beete gorfachuu qabna kora saballee yeroo biyya saglaffaadhaatiin sashabbo kora sabaa saglaffaa mo saddeeta farradhaan hayyee kora sabaa saddeetaffaa goona saddeetaffaa ummanni Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromootiif maal dhaabna waan takka keessaa bahu vaayirasa 2018 abiyyi masarratti ol darbuu keessatti beekadhu waraana galchuu keessatti dogoggora sanirraa waliin madoofne jira yaa akhi bira khutaadeero this is 2022 2018 jiru jechuudha hatolchee fi haballees faayila san cufa hireetu akkamiin dabarremo wani barbaanara namni arra Oromoo fayyadu nama beete 2018 qawwee hiikkachiise haraa nagaan unjee OPDO nurra shube yaa akhi itti fakkaattee godhee dhumte خامس شنتم لو كسنو غودي ميقا جرا تشوي مدالي فيتانينو دوغوغور جوار محمدي بقلا غربادا دوغوغور لين چولتاتي في جال داوود ابساتي اولي ميتي تشوي مدال وفيتانينو فيتانيو جيبا تشوي لوغاجي تخان هوغوروني نوتي الرجال يا نو كون دينو مبلي سينيمي بار مبلي سينيمي امو يرمد ديدو ساني سن جالني تشوي بلي سانيتو ديدني هم بيتم نجاني جالداو سو خبجان قداني نوكا بخار قبل نفتانا يتخي بكهات لوفتساني ديدي خايو ساسا غوغوغو سني خبجان ورف ماليو بر فايلر هاينا يو ناني لا جنة ونمي هرقساني دومي لكوسان قبو يتخي بتجوار فغاتو ويا تك مولما سمبرا دوفي يتخي ورانا غلچو ساني داود ابساتو تامني اچرا جل قبو قبدي يتخي نمبر 1 ورانا قال لنا متى قافت مجال داود بساتي مالف خرانا جت اماني ملتيس سمبودا من قدوم ما داف جوار محمد بقلا غربانا دكان ودولو قباتني الله دكان غودان تفكاتي مرا وني ولدربن يما سينيو لما مغرسا ستيس فكاتي بار خساران لما مغرسا نو فيديو لاف تورا تشوي خابي يونكاي دوها هناون داو خليس ماري غوتي خلاص ماري غوتي ويا كارا خرا دوبا مخاون دا خارون دا غدر بيته خبي من جارتا يچوي نمني بيته مخارون دا درب واشده الابا يترما وجرا نو بتمكم وني نباسا نامنا اورموتي وني نباسا غرا بلچو بيخا هو باو جت سرينو نمني بيته هو بجيف اغبس سري سرون گيني چوي وندي جوهر محمد دلگه هوبني قبدي دبر دبتي برغبانه ميدر فلمچات ره چخيش هغنا منو دولوتك امو هو بسرنا وصلا غدو جرا حباس تيني اورمو دلغو ددو چخي يو عقله تاني وان سنبره خنيتما تافت خنا كم تلفنان بر وني خليساس بدي مالي ودو مرو في جوار خليسا تاني حاسوني وراني سينغلو بكن أكرمو كلامك إبا دوغوري جوار غودا مالي وخنا جته ورانا درا مرو جتايا سو دبوليسا historical mistake قالوا مسلو دك اي اسانجي مرو هنغلوس غلوتيس لمان تجرخنو دول امن سيسن اورمون كسابتو ناسني وندي خساره مالي جوهارس خرا في جلديني وغوا جوار جنو بقلاش برخايا جال داوسي بساتي تي بيسا خوبا ديمون سالي خسارت غافا بيته اوبيدو مسات تولك اسنس خوبا ديم جوارس وني خسارين كان چوي دوباره مرو خوبا ديم اورمو خسارو بن مجال غلطي جران المنامات تنم تكو بكن ابيين بري غورسا ترباتا ميتور بقباتيتي جيله سا ارغتي اسا دوبا ديرمه کا تايسي قپاي ليما ميكسي قپيسي سي دفابر اتنم تكو تاتيتي دوبا نما ترباتا ميتور بدن دي ساي موتوما ركو غدون كان you have to understand برغاميو جيمي خدريدري غوتري چوي يو كدون فتي تينيو جاسو ني خايلي داون بيتي واركن وجنغم فرانا دوكيتني يو غامي موتوما تيو هغامي دوبا برخا نما خوما ميقا جرا نما ميلون ميقا جرا مالك علي بيتنا بر نما الدنيا خرا بيخا جبا وغا تيسو مكان نتزديما تيسو مكان خنا خيستي غا كميتين شوداني اللي مناقو بيسيتين چيلان غدار نامنا ابيين ايلي دان جوار محمدي فيلما مغرسا چاليتي بيتي امو مريد اقبا اسان چالي لغان جفتنا
marii qaba. Gaafa lammaa moo beetee lammaa moo abiyyiidhaa san odoo lammaa mee dhaab Juwaariin mari'adha jee xayyaara Koree Ameerikaa dhufee rakkoon ni dhufte adeera. Mee dhugaa isa walitti himnu jechuudha. Mee dhaabbadha jeeni OPDOdhaan. Hayyee abiyyi federaalatti erguu keenya dura mee Oromoon mari'adha jee odoo beetee Juwaar hojjuu taa'e. Salphina kana jalaan baane maali? Namni gaafa sana abiyyiin hin ta'u jee falmate Juwaari. Egaa dhugaa isaan dho'isuuf hin jee. Innis ho'uma achi taa'ee hin ta'u jee malee hin ta'uun isaa san maal faayidaa gootee jechuudha. Hin ta'uun isaa gaafa kan faayidaa qabdi. Gaafa lammaa wajjin ta'anii hin ta'u irra walii galan silaa faayidaa taane jechuudha. Sabni kun ilaa arraa abaarsi nu qabnu waan biraan qabnu kophaa deemu adeero. Nama kophaa deemu jibbaanaa san hin jee. Abbaa fadhe maan taate. Sabni kun furmaanni isaa abaa'oo kaafaa waraana bilisummaa Oromootii fi wanag bira jirtu. Furmaanni isaa eenyu bira jirti? Isa bira jirti. Nama ummataan mari'atee hoogganaa kiyyan. Nama Oromoodhaan maaltu nu baasa jiru. Gaarra akka amata warra akka amata 50 san nu gootamu maroo. Moomarii sabaa san gooteeti hiree dhufte tana fayyadamta. Bar yoo walii gallee dheenee harkannuu dhabnuu arrachi dhaquun fiifuu kabajaa guddoodhaadha. Bara ibidda harkaa qabna. Achi dheenee wanni beetee irraa buufannoo jiraattanii irraa buufan. Yoo irraa buufachuu baannes qawweetanii deebi'an nabar. Namni irra hulii galantaas irra taa'e hulii bara addunyaa irrattuu beekamne beekan. Qabsoon tanya ceetee jirti. Qabsoon tanya ceetee jirti. Hulii ganaa firaa'uu qabnaa jechuudha. Ganaa ollaan kun hundinuu Keeniyaan tunu bara irratti ilaalti jechuudha. Yoo Oromoon tun afaan tokko taatee dhufte Keeniyaan tunu heegereen tu Oromoodhaa barni fudhatti. Namni ilaala bara. Haasofee ilaala bara. Yoo bacbaacaa taate hoo. Wayyaaneen bargaan duruunii dhiiramee qopheeffatte ambaasaaddoroota meeqa hayyoota meeqa dhiiramee walitti qopheeffattee taayisee hawaasa isiitti mareettee afaan tokko taatee deemti. Paartii 5 qaban. 5 duruu walii galanii hiree tana fayyadaman. Teenyu khotorobaan duma baroonni teenyu hundinuu. Anaas si beekaadhaan nu fixu jirtan. Ammoo yoo carraa tanaas fashilsiiftan rakkinan qabdu beetee teessoon Nairobi dhaatiisi wanni guddoo irraa abdannillee jirtu jechuudha. Nuti ammoo maqumaaf dheenaar maquma san feenee jechuudha. Malee wanni guddoo abiyyoo jaasonni harkanullee natti mul'attu. Ammoo yoo sanumaa'u Oromoodhaaf quudhuu dadhabdan. Hawlii ilaa Finfinneetti waliin imalaanis faayidaan qabdan as dhugaa sadii waliin. Walumaa nama kam? Eega Nairobitti waliin amaniin adeeroo Finfinneettis wal amanuu hin dandeenye. Qabsoon tuni ta ummata Oromooti moo ta ummata Oromooti miti. Yoo ta ummata Oromoo taate Oromoon gaadhu hagasuma baramma. Hagasuma. Yoo ummata Oromooti hin geessiyoo ati gaa dhiira jaarraa kana keessatti nama rabbiin Oromoodhaa kan ni taate jechuudha. Waan abaa'oo wallaalee, waan kaafaa'oo wallaalee, waan warri kophaa deemu kun hundi wallaalee ati garaa ballettee Oromoo tana. Bara atuma ammataa bara ammaas. OLuma san keessattuu yoo arra beeytootaaf duuba keessee beetee si waa harkannuu dhabnu qoodumaati Oromoo keessee kanaatu fiifuu booro. Miliyoona meeqaan dachaa meeqaan beetee gargaarsa sii ta'a jechuudha. Gaafa ati Nairobi irraa deebite Oromoon ganaa si bira dhaabbatti immoo. Atiif uummanni Oromoo ganaa waliin barre arra wal baruu deemtan. Hanqisi jaalatu hanqisitti amane ilaarraa mudhii hidhatee si gargaaran galata guddaa qaban. Dhiibanii asiin sigaan hawaasni keenya guddaan teessuma Nairobi booda waraana bilisummaa Oromootti hiriiruu ta'a. Maaliif rikogniishinii kun yoo itti beekte sharafamuu danda'a maallaqa guddaa laavireejiidha itti beekatte ifirraan balleessin qabu. Arra yoo aqila taate Hajuwaar jaalatus liqimsitee hambaytee Maraaraa jaalatus liqimsitee Daawud Ibsaa jaalatus liqimsitee Oromoodhaan deemu. Gurmooteetii sii bal'ate malee maalti kasaartaa jechuudha. Boosimu cinaa taa'uu kanaa namaan quudhitu mokkami dubbiin. Irraa bara warra si duraa sanirraa. Rabbi karaa warra beetee kasaaree san sin oofin jechuudha. Warri san ifis kasaarsaniit Oromoos kasaarsan. Ati dhaloota haaree dhaloota qubeedhaati. Dogoggora kaleessaa sanirraa baradhu garaa bal'adhu yoo aqila taate afeeri. Fadhanaa dhufan fadhanaa dhiisa bara.
bikka beeytee kaafaa fi abaa'oon hin jirretti mari'adhullee waan dhiirummaati jechuudha. Harka si biraa qabanii si beekan. Kaafaa'oon Abiyyi yaameeti kaafaa'oon maal jetti bikka beeytee waraana bilisummaa Oromoo hin jirretti ani hin dhufuudha. Tunis gurra si caloo siyaasaan si nyaatan jechuudha. Yoo isaan suni khadii dhaqatanii barammoolii halaal gootee fi beekan. Khobaa deemuu tana Oromoo namni barsiisuu deemu ati. Gaafa khobaa Naayiroobii teessi isaanis ka khobaa biyya hojii taatan. Akkasii gaamooraa ta'e nu jeexanii jechuudha. Irra laaftuu fi irra bareedduun fadhan haa dhufan, fadhan hin dhufin, fadhan haa mijjootuuf, fadhan mijaa'iniif. Ati ammoo akka Oromoo quba qabdutti hee dhufte tanaaf ummata Oromootiif banaa godhi kaafaa fi abaa'ootti afeeri Oromoo taanee bikka laman dhaabbannuun waan sirraa eeggannu adeero. Oduu tanatti adiyaan. Waan hubattamu akkam? Yoo Rabbiin fade teessuma kora sabaa irra godhanne waraanni nu caqasaa ilaarraatu nu caqasanii Rabbi isaan haa kabaju waraanni bilisummaa Oromoodhaa Oromoo ni jaalatan ni kabaja nu kabajanillee shabboo miidiyaa nullee kabajaa fi jaala guddaa isaanii qabna akka nu kabajanitti Rabbi isaan haa kabaju dubbii tana ammoo Rabbi isaan jalan galchiin wajannaan. Baajata keetti dabalan aaman. Qooduma siyaasaa haganuma yoo taphachuu itti beeytanii jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo falmatee barnoota. Wanni dogoggoraa guddoo ani irraa isan kana dhufeessa gaafa kaafaa of abaa wala dhiiftee wayyaanee wajji beeytee harka wal fuutanii dogoggora guddaa. Nuti qaama adda addaa taanee dhiyaachuu qabna. Wayyaaneenis intarestii uummata tagaaruudha nutis intarestii uummata Oromoodha. Waa'ee Itoophiyaa irratti waliin nu fiddu immoo beeytee ija konteksii sabaa fi sablammii kajuu san keessatti yoo yaadni keenya tokko ta'uu ni danda'a. Ammoo wanta ka beekan wani beekuu qabnu maali? Oromoo wajjin beeytee waliigaltee godhuu dadhabdee ambatumsa godhachuun naan galuu jechuudha. An sila akka gaammetti akka shabboo miidiyeetti wayyaan irra silaani Abiyyi irra filadhaa jechuudha. Doomaa keenyallee odoo ta'e. Barga wanni Oromoo jaantuun nu harkisuu qabdi jechuudha. Odoo Mallas Zeenaawiidhaa bikka Abiyyi kana taa'e Tigreen nu wajjin gaara dhayxanii lolti. Sii Abrahaa dhaamata meeqa wal lolanii maaliif abaa'oo keessan dhufini jechuudha. Wanni beetee Koongoo dharraa aangoo gubbaa jirtu tun yoo nu ta'ullee baatte hooda ammoo hooda afaaniifuu jechuma qabna laa. Afaaniifuu Oromoo takka jechuma qabna siyaasaadha. Ammoo san keessa kakaayoon ta'e tokkotee walitti qabatta. Kaan beetee afaanii toltumu dubbatta. Kaafaa'oon sitti ulfaattee abaa'oon sitti ulfaatee yoo wayyaanee sitti tolte adeeroo tun Oromoo madaaluu majanna. Abo Rabbi san jalan galchin. Ilaa ammaa xurii malee as geessanii Rabbi ammallee xurii isanii faalin jechuudha. Yeroo hin hawwatta bokkam. Sabni kun bilchaatee jira jarana. Sabni kun bilchaate. Nutarra waltajjii san barre dirree sanii himna barre waltajjii san naamusumaaf dheene adabaaf. Adabumaaf dheene malee Naayiroobitti bilisummaan Oromoodhaa waliigalteedhaan dhufti tummana amarraa kaa. Meebii nama haga tokko gadhiisifachuu keenyaa mala. Irra guddaa publicitumaaf faayidaadha jechuudha. PR exercise alatti walli guddoo irraa harka nu jirtu. Beekamtuma wanni nuti irraa barbaanne irra taraa duraatiif qabsoon teenya laayisensii harkattee jechuudha. Kanuma wanni guddoon irraa fayyadamnu malee achirratti Naayiroobii irratti bilisummaa Oromoo dhuftiin no. Expectation wrong akkasillee hin qabnu jechuudha. Ammoo hiree dhufte tana keessatti Oromoo bikka takkatti akka nu deebiftu barbaanna. Bikka takkatti. Abbaan dhufuu danda'u fi kan dhifne barsan san ta'e tamarroon ilaalchisu jechuudha. Jawaar Mohaammed fadhu haa dhufu fadhu hin dhufin. Maraaraan fadhu haa dhufu hin dhufin. Daawwit Ibsaa fadhu haa dhufu hin dhufin. Ammoo Oromoo tanaaf dawa. Oromoodhaaf isaan malee naan ta'uun dawaadha jechuudha. Isaan yoo fada haalli nuunaan jawunii hajaan. Hoggaa akkana jennu marii isa gubbatti ati mataa nuu ta'e. Daasiin uummanni Oromoodhaa namayyuu hundaa ol ammas kijibaa beekadhu. Kaafaa'oo ol abaa'oo ol waraana bilisummaa Oromoodhaatu hiree tana fiti. Hiree tana qeeroo fi qarreetu fiti. Uummata Oromoodhaaf fiti.
Yes, haka godhatan nu hogganuudhaaf. Ammoo kaa hobaan taatu teero. Hobaan taatu. Ara miliyoona keessa jaalatu jira jechuudha. Juwaala akka easy ala darbuu hin dandeessu. Amma Mararaa ala darbuu hin dandeenyu. Amma Daawit Ibsaas ala darbuu hin dandeenyu jechuudha. Isa mataa ta'a. Isaanis ka haa hojii ta'an. Maaliif nama beektee marra tokkorra haa gawwaa sadiirra nu caala jechuudha. Amma baasa Oromoodhaati. An fooyyeessi Oromoon maal jetti? Hayyuu tokkorra gawwaa lama wayyaa jan. Nuti maal jenna? Marroo hawaa deemurra haa beektee gawwaa lamaan kanallee taatuuf bira kaayateero isanuu gawwaa sadii taati mari'adha aaqila ta'a namni hawaa deemu gawwa. Leencoo lataa hin nyaadhamu sila. 1991 khoba deemee nyaadhame. Jawaar Mohammad nyaadhamu sila khoba deemee nyaadhame. Lammaa Magarsaadhaa nyaadhamu sila khoba deemee nyaadhame. Boo ilaa yoomi namni kun akkuma dhuunfatti nurra mallatteessaa jechuudha akka ceeka isaa hiree uummata Oromoodhaa tana gittim godhanii toonu kasaaran jechuudha. Taleen coolataa 91 mallatteessisan ilaa 2018 amata 27 womeega saboo amata 30 dhukkeerraa hafte jechuudha amata 27. Jawaar Mohammad gittim godhee amata 4 kun nu boochiftee jechuudha dhiiramee qaccadhan. Lammaa Magarsaa amata 4 nu kasaarte. Jarana bikka tokko taate haa kasaaru. Rakkoon qabnu jechuudha. Dhuufuu mariidhaan ajooftuudha. Mee marroodhaa siin taa'e Jawaaraa siin taa'eeti Jaal Daawit Ibsaatiif hayyoota haanis waliin qabadhu waliin taa'ati dogoggoraan nuuf taa'aa jechuudha. Because tokko taanee dogoggorre namni tokko ta'e dogoggoramas. Odoo dogoggorre illee qaaniin qabdu. Waliin hamannu haadeero. Arata 2018 nama meeqatti hamannaa jechuudha. Ta 91 nama meeqatti hamanna. Ta 2022 haamiinsa keessan seenu. Hiree bargaamarroo nurraa gurguratee sanillee hin barbaannu jechuudha. Dogoggora ammas mooraa qabsoo Oromoodhaa haphiftee bikka beetee ABO fi KFO'dhaa wayyaanee buufachuu hin dandeenyu. Kana loojikaa bibar. Wayyaanee nun gootuu jechuudha. Odoo hiree akka seenyaa kana qabaatanii deemnu faddu. Ban nuti bara akka feenu sila. Numaaf hin ta'in malee sila har'a Abiyyiinuu akka Oromootti fiqattanii isan. Oromoon as teessee wayyaan achi teessee kaasoftan barbaanna. Rabbiitu nun qoodin gaa kam goona. Maaliif Kongoon ammallee hin dammayne jechuudha. Odoo Kongoon dammayte wanni isin godhuu qabdu maali? Bara marroo qabannaan Jawaar qabannaan Jaal Daawit Ibsaa qabannaan dhumtee bara. Humna jabdu wararraa. Asiin Abiyyiin taa'ee asiin Jawaar taa'ee marroon taa'ee Mararaan taa'ee Jaal Daawit Ibsaa adiiroo addunyaa tamtuutu beektee ija keessaa isa laaluu danda'a jechuudha. Hayyee yoo Kongoodhaan galiin ati Kongoo lamadaan nu taataa'ee jechuudha. Oppiidiyoodhaaf hin gallee haa jennu. Ati yoo maaliif siin galle? Wanni Oppiidiyoo jibbuu jiruuf bartanuma. Wanni Oppiidiyoo itti jibbinee abaarree fi Oromoo dhiiftee ama 27 beektee wayyaanee hojii dhaabbattee. Ati yoo ABO fi KFO dhiiftee duba haa Oppiidiyoo lammadaa akka. What's the difference? Loojika kamiin amansiiftaa jechuudha. Jawaar Mohammad diina kiyyaa Dabratsiyoon obboleessa kiyyaa ni taati jechuudha. Noo folcha dhugaa jirtu tana duba. Yoo akka dhugaa fitti nimna kabara amata 150 adeero sabni kun ifatee jira. Ifatee jira. Namni tokko nu ceesisuu hin danda'u. No. Yoo ofirraa dadhabdan tabeetee wanni isaniin dararru jechuudha. Yoo Oppiidiyoon isii galuu dhabde isii itti dhiisaati. Hammi kaan ammoo afaan tokko ta'a. ABO'nis yoo marroon hin jirre naan taatu waan guddoodha jechuudha. Jaali barbeekan. Let's not forget that. KFO'n waraana bilisummaa Oromoo malee OLA malee naan ta'u jettee jetti. On record seenaafullee katabamtee jettee jechuudha. Arragaa galata galchuu qabdan. Harreen faraqaa ol hooyisiiti jaan. Harreen laal tokko as garagalee tokko achi garagalee kanatti beetee duuda kana walii hooyisa. Galata walii galchuu jirti jaan harreen. Galata KFO'dhaa yoo wallaatte atu harreedha jechuudha. Namni galata hin qabne harree sanuun gahu. Noo folcha. Daraa nuu balladhu san booda beeteetu uummata Oromoo miliyoon 70 isan dura bu'a.
ambar hiree dhufte tanatti beete hiree dhufte tanatti akka beete taajee sani keenyu fadhaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa bilchaatee garaa bal'atee gaaddisa Oromoodhaa haamata 150 dheeboonneef san mutaatanii fadhaa dhufuu warra dhufin Jawaar Mohaammed ammoo haa hoodaa ji hobatti hin teenyu Oromoo tokko taanee waliin teenyaan maqaa guddaadha jechuudha. Nairobi achoo hulii uummanni Oromoodhaa akkuma irreecha sanitti hiriira. Maaliif irreechatti Oromoon akkana hiriirti? Burjaajii dan qabne bar irreechi. Waan kiyyaa jeeti namu itti amanee jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo kana maaliif namni hundinuu wajjin dhaabbanne? Bar hajiilee jira jechuudha. Haa ammallee ahoon irraadhiis wanni tun beektee bikan geessu hoggaa maarree taatee numoo maarree godha. Maaliif akka irreechaa sadi keenyan tahin ilaarraa dhugaa jirtu kana. Amma 50 waraanni bilisummaa Oromooti paartiin Oromoodhaatis beektee waraana gareedhaatii fi dhaaba gareedhaa turtanii jechuudha. Habeete gandii hammi tokko qofa keessaa mul'atu. Amma 50 qaanii ban namni tokko namaan deemuun. Walii gallamoo kam eekaadeeroo dhugaa himnu jechuudha. Abaa jettee Oromoo jettee amma 50 ilaa guyyaa amma ana haasa'u tanatti yoo gandummaan tokko si deebiis bakka rakkoodha tunis. At least tanaan nu hiisaa isan hin jenne baramma. Fayyaada adaleeyidanii asin nu geessani isan warrattuu nu taatee nu guutte rakkina qabu. Ammoo Oromoo godhaa haa jaran. Marroo mataa ta'eetii boo jara haaf jala kaayedha. Yoo if jalattuu nuun hayyamne haadeeroo Oromiyaan hojii barbaadu jirtu haa jaran akka jibne malee. Walirra akka nu laalchifne. Haganumaan jechuu barbaadaa yoo keessa hoteellee noo falchaa ammoo nuti wanni kana jennuuf maali? Namuu akkatti yaaddanii yaada gumaachitan barbaannaa hora sabarratti ol agarraa dhageeffadhaamee beetee afeerraa godhamtee gabaasa kanarraa dhageeffadha. ሁሉም የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይሎች ጦርነቱን በአስቸኳይ አቁሞ ወደ ሰላም ለመምጣት በኬንያ ናይሮቢ ለድርድር እንደሚቀመጡ ተገልጸዋል። በዚህ በናይሮቢው ድርድር የአሜሪካ መንግስት፣ የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት የልዑካን ቡድን የሚገኙበት ሲሆን ይህ ድርድር በተለይ በስፋት ስለ ትግራዩ ጦርነት ይወያያሉ ተብለዋል። ይህ የናይሮቢው የሰላም ድርድር ለየት የሚያደርገው ከአሁን በፊት ለድርድር ቀርቦ የማያውቀው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በድርድሩ እንደሚሳተፍ መገለጹን ነው። ስለሆነም ይህ የብልጽግና የትግራይ መንግስትና የኦነግ ሰራዊት የሰላም ድርድር በናይሮቢ በሚደረግበት ቦታ የትግራይን መንግስት ወክለው በድርድሩ የሚገኙት አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ሲሆኑ በኦነግና በብልጽግና በኩል ተደራዳሪዎቹ እስካሁን ይፋ አልሆኑም። እናም በዚህ በናይሮቢ ድርድርም እንደካሁን በፊቱ የተደረጉ ድርድሮች ውጤት አልባ እንደሚሆን አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች ይገልጻሉ። ምክንያቱም ይላሉ ባለፈው ዓመት ለሰብአዊ እርዳታ ተብሎ ተጥሎ የነበረው የሶስተኛ ወገን የተኩስ አቁም ስምምነት በነሐሴ 18 2014 ዓ.ም በአብይ አህመድ መንግስት መጣሱን ተከትሎ ጦርነቱን መጀመሩንና ቀጥሎም በተቀሰቀሰው በአሁኑ ጦርነት የሻዕቢያ ሰራዊት ትግራይ ላይ በሁሉም ግንባሮች ጦርነት መክፈቱንና ከቀናት በፊት ደግሞ የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሶ በተዋጊ ጀቶች በአዲ ዳዕሮና በሌሎች የትግራይ ከተሞች በከባድ ብረት የትግራይን ህዝብ እየጨፈጨፈ እንዲሁም የአብይ አህመድ መንግስት በየቀኑ በትግራይ ህዝብ ላይ በድሮንና በተዋጊ ጀቶች በንጹሃን ዜጎች ላይ አሰቃቂ እልቂት እየፈጸሙ ባሉበት ሰዓት እነዚህ የሰላም አደራዳሪ ተብዬዎች እንደነገሩ የነዚህ ፋሽስታውያን ድርጊት ማውገዝ ያልፈለጉና ያልቻሉ አሁን ላይ የሚያደርጉት የሰላም አደራዳሪነት ሂደትና የሰላም ድርድር ምንም ፍሬ ያመጣል ተብሎ አይጠበቅም ይላሉ። በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ለማውገዝና መኮንን የተሳናቸው እነዚህ የተባበሩት መንግስታት፣ የአሜሪካ መንግስትና የአፍሪካ ህብረት የውሸት ምስለኔዎች ለይስሙላ እንጂ የሚፈጥሩት አንዳችም ነገር አይኖርም። ይሁን እንጂ እነሱን አምነው የተቀመጠና የሚጓዝ የትግራይ ህዝብም ይሁን መንግስት እንደሌለ ደግሞ ማየታቸው በቂ ነው። አየ ሆያዳ ያንጋ ደለጋ ሚዲያዳ ክሪቲካል ቲንኪንግ የስ ሂሬኑ ሉፍተ ተራ ዱራቲፍ ያመሜን ቤኔ ያመሜዳ ትግሬን ኤንጁ ደቃፊ ብርሃነ መስቀል ማሬጄ ቤት አምባሳደር ቸሆጎነ ሙኒ ደቀኔ ኦይሌን አሞ ኢላማን ህብሰኔ ስኩል ኢላማ አበሉ ጂሊ ኸያኸነን ጀን አሞ ጂለ ሰኒስ ነው አውበቺሱ I think achi togwa daga namo jilli khun haldure ifachuu qabu khaysa hindaqini ilami tamas bekada daga
hireedha dhaqa ammoo haldureen achirra dhiyeeffatan maali weetee kaafaa ofii abaawonis dhufuu qabanidha. Oromoonis gaadha halduree keessan ibsadha. Oromoodhaan gaadhaati weetee yaada gamanaa walitti tolfannee bareeffannee marii san gubbarratti haa beetee hiree tana hiree waraanni Oromoodhaa itti shaampiyoon tahee bahuu ta'uu qaba. Garaa bal'atee moodeela tahee beetee Oromoon hundinuu quudhitee fi jaalattuuf waraanaan bakka fagoo dheeytan siyaasaadhaanis gamee bakka isaan dheeytan ilaallaa jechuudha. Bilchina jabduu isa irraa barbaannarra. Hiree dhufte tana akka waan gaariidhaan fayyadamtan abdii guddaa qabnaa hin dhoysinaa. Halduree keessan uummataan gaadhaa abaluu fi abaluun nu dhaqaa lafa nuu kaayaa. Hoggaa achirra dheeytan ammoo marsaatti aantutti abaa ofii kaafaa nu dhufuu qabdiidha. Kun beetee dhaamsa shabboo miidiyaati. Isanoo dhaamsa keessan maali? Isas mirga qabdan jechuudha. Bilbiltanii Rabbiin fadhee shabboon orgaanaayisisan yaa godhu guyyaa jummataa. Atiin jummatatti irra wayyaana fakkaata. Takkaas halkan khamisaa. Amma jummataa lamaa kanarraa guyyaa tokko hora 8ffaa gaggeeffannee waraana bilisummaa Oromoodhaa tokko galatoomaa ibarga asiinuu nu ga'uu keessatti ulfaadhaa galatoomaa takka tana. Lammaffaanoo wanni beetee waraana keenya dhaammannoo maali? Wanni waraana keenya dhaammannu hobaa deemuun nu baafti. Akkami wanni tun hiree tan akkami fayyadamuu dandeenyaa gaa namoo waan Rabbi si garsiisi waan Rabbi si mul'isi namuu darbadhu waraanni Oromoodhaa achi keessa haa guuratu. Tashabboon miidiyaan juutanarraas waa fudhadha. Uummanni Oromoo waa isin jirurraas waa fudhadha. Qopheeffadhaa hiree uummata Oromoo tan ammoo akka qabsoo Oromoo ceesiftutti itti nu fayyadama abshaala nu ta'a. Noobattamoo akkam jedhan akkas jenna nuti gabaabinaan. Ammoo beetee Oromoo wanni beekuu qabdu waan takka eega taate abaaruun odoon taane walitti dhaammachuu dhiira diinina walii kanu. Lolli diinina qabuun cabuun itti Oromoon. So marroo waan ta'een beetee no ilaa arraa nuti beetee waraana bilisummaa Oromoo wajjin takkaatu waan taatee irratti isaan komanneen beeku. Waan ta'uu deemtu immoo tiimnaa jechuudha. Akkanuma dhukkee irraa kaasee as geenyeeti nuuf olcha. Waan beetee waraana Oromoodhaa jaalattaniis isanii ol jaalannaa waraana bilisummaa Oromoo illee isanii ol shabboo miidiyaa jaalata. Walii galla hoggaa tana jenna. Maaliif seetan obboleen kiyya? Dalagaan miidiyaadhaa saba kana qaru. Beetee ani asumaa isanii faarsee marroo keenya kun akkana godhee Naayiroobii dhaquuf deema. Awoogaa gammadaa. Adeeroo dubbii sanii miti jechuudha. Nuti wanni ilaaluu jirru maali? Hiree dhufte tana akkamiin sharafanna? Hiree tana. Hiree tana akkatti sharafnu waraanni bilisummaa Oromoodhaa abbaa uummata Oromoodhaa ta'ee hiree tana nama hundatti hammatee milkootee teessoo san we don't care. Qooda guddaa saba kanaaf waraanni kun kaa'ee siyaasaa ulii kaa amanne ulii siyaasaa maal godhuu bakka biratti itti barbaannaa jechuudha. Ulii bara afaan guuttannee kaafaa odhaan abaa odhaanis wajoolleen dhiiraati jala deema isa maguddoo kanarraa hiiqaa jechuu hin dandeenye. Jaaldaawwitti ibsaatu ayyaana kabajnee fi warra booda adeero soorame kaadhima sigee. Way beetee maal siigootiidha kana booda itti dulloomte. Marara alaanis hiiqi jennan ka abbaa fadhee jechuudha. Ammoo gaa namni nuti hiiqi jechuu hin dandeenye marroodhaa jechuudha. Maaliif shabaaba? Kanaafuu gaarra laffee asiin gahee xumura khaatima isaa bareechuu jechuudha. Khaatima isaa bareechuu noobattamoo akkam jiran ebar khaatima isaa bareechuu laffee dhufe ammoo dhiira ta'uu qaba. Garaa bal'atee bara odoo garaa bal'achuu baatte waraanni keessi beektee waraanni ammaan duraa bargandoota kumurru goosisaa ture. Bara irraati garaa bal'atteeti wallotti zoonii kaabaa jettee ijaartee zoonii jiddugalaa jettee kaaba shaggar lixa shaggar bahaa shaggar kibba shaggar jettee ijaarte bokkam waraana ooftee harargee lixaatii fi harargee bahaatti ijaarte bokkam carcarii fi goroo fugugitti. Bartuun hundi garaa bal'achuudha adeero. Waraana harkiftee arra Arsii bahaa keessa jirta, Baalee keessa jirta, Gujii keessa jirta, Boorana keessa jirta. Arra Iluu Baabboraa keessatti Bunnoo Baddallee keessa jirta bokkam. Gaa siyaasaan teetis walaa geessu adeero. Hagas waaroonni jechuun jiru. Woomamma waraanaan goote kana siyaasaadhaanis godhi. Wanni beektee itti cabne waa sadii. Ta Milikittu nu cabse, ta Haayile Sillaaseettu nu cabse, ta Dargiidhaa, ta Wayyaaneedhaa, ta Abiyyiis wooma sadii. Sadeen siyaasa
dippiloomaasii fi waraana. Arra waraana fooyyeffanne. Bikki nu hafte siyaasaa fi dippiloomaasii. Dippiloomaasiis arra wayyooni galata waaqaati. Ebar har'a addunyaan nu yaamte yoo ittiin beeknu dur ittuu nu yaamanii jechuudha. Arra eegatti nu yaama akka akkamitti itti fayyadamnaa wanni tu beekaa waan jabduudha jechuudha. Tumarroo qofa laalti du'a. Hiree tanaaf namni hundi aarsaan kafalle jechuudha. Kanaafuu gaa hiree dhufte tanatti dalagachuudhaaf. Sadaffaa taanoo siyaasa. Siyaasa jechuun garaa bal'achuu qabda deera. Siyaasa keessatti beekee wayyaanee bar odoo loltuuti nagaya feena jetti. Siyaasa jechuun akkasi. Nutis fadhu abaawoon haa dhufu kaafaa'oon haa dhufu fadhan haafan ammoo hooda oromtichaatiif ati wanni jechuu qabdu maali? Oromoo gaaddisa tokko afaan gaaddisa tokko jala walitti dhufnee hiree Oromoo tana. Murree walii beekee hiree Oromoo tanarratti irraa wal mari'annee murteessuu qabna. Oromootiyya maal jettame? Maal qabadheetiin arrachiisanii dhaqa? Eenyufaan isanii fuudhee dhaqa? Bar feetu hobaa'uu dhaqi. Akkas jechuun ammoo siyaasaadhaadha. Siyaasaadha. Jawaar Mohammadii kasaaru odoo beektee hobaa deemuu baate. Lammaa Magarsaadhaan kasaaru. Wanni Abiyyiin jara lamaan kana nyaateen maali? Hobaa deeman. Abiyyi hobaa deeman? No. Bar Izeemaa qabatee, kaan qabatee, bar adeeroo gaafa dura ol seenee baatii takka hin ta'in doktorootaa fi piroofeesorootaa fi warri barate nama 400 Ameerikaa tanarraa beektee isa jalatti hiriiree jechuudha. Nama 400 propoozaala adda akkatti Oromootti cabsatti kannan. Wanni irra itti fayyadamu jirtuun hundinuu ilaa hanqa Haacaaluu Hundeessaa nyaachutti ilaa wanni ilaa irraa diimaa jirtuun hundinuu talammaatti nyaate tajawaarti nyaate nyaachuu waan isallee hidhe. Jara kana waan inni dalagatan hunda dhiiraa dalageef. Meeteen suba guyyaa takka Jawaar Mohammad beekee nama lammaa hojii taa'ee Oromoo tana ceesee naa himaa jechuudha. Hiree teenya hogguu fashansiisuu qabna. Namni kophaa deemu shayxaana anaa isanii. Namni kophaa deemu shayxaana. Namni saba kanaa ceesisuu danda'u nama garaa bal'atee beekee gawwaa keenyallee beekaa keenyaa miti gawwaa keenyallee qooda kan nuuf jechuudha. Gawwaa keenyallee. Bar manguddoon Oromoodhaa teesseeti yoo ijoollee waa dubbachuu fetanii usanii bara. Mee Rabbi dubbisee usaayaan. Daa'ima caqastii ijoollee woo maal jettee beelmaqii. Waan inni jeessan fuudhanii duuba bitaa haaretti ajandaa godhatanii irraa wal mari'atan. Caayaan Oromoodhaa karaa qaxxaamura irratti caayaan Oromoodhaa malee daggala keessaa miti gaaddisni. Hoggaa taa'an achi jala manguddoon dubbii takka laalu jirtu namni karaa deemu hundinuu itti goruun dirqama. Hooda Oromtichaati. Aboo as gori Rabbii si fidee as gori jaaniin itti yaamanii bara. Waan isaan dhibee kana hawaa inni beektee loogii godhaa jechuudha. Abaluu fi abaluutu iddaan beekaa dhuguma isaa dhukkee irraa kaasa jechuudha. Aboo Rabbiin nuu si fidee taa'e jaaniin. Woo akkana jirra akkamitti irruba haa bar dubbiin ta'isaa saniitu bika dhawaa jechuudha. Maaliif abaluu fi abaluun qabdu haa ta'isaa. Tanaafuu horii beektee saayinsii Oromoon itti amata miiliyoona meeqaan as geessee jechuudha. Kophaan hin jirtu. Bar namni kophaa shiftuma ta'a malee mootummaas ta'uu hin danda'u. Mootummaa waggaa jaambar Abiyyiin irra nama miiliyoon 10 takka miseensa godhatee mootummaaf hin jee jechuudha. Marroon Jawaarii fi beektee Baqqalaa fi eenyuttaniin Mararaa fi Daawud Ibsaadhaa. Nuti kaabarna warra beenuutiif maqaa dha'uu jira jechuudha. Maqaa warra beenu maqaa dha'uu jira. Moo Oromoon hedduu. Oromoon hedduudha. Kophaa keekaa mootummaa ta'uu hin dandeessu. Waan sadii to Oromoon ti cabte irraati wooma takka qofa Oromoo irraa duuchuu jirtama. Waraana tasi. Dippiloomaasii I don't know amma ilaaluu deemnaa jechuudha. Siyaasa adeemsi. Siyaasa haaraya abshaala 2022 tahijaan keessa hin jirre. Eberga abshaala ta'uu maaliif beeknuti waggaa gaafa wayitee waan 2018 isan awwaalte. 2018 awwaalte arra kamitti tolfannaa gaafa jette siyaasa haareetu nama.
يوم هنقد كز جتني خرانا جايتني أديرو برلال أما فكنا في نبأ سر بريستريجا مرو خرا لولاجا جوار ما خرانا جاجا أديرو بر مرين تري في خرانا جاتي ويتشد يتلو لوديم تاي تشوي بر خرافو أرد خرانو ولا تسنفيدي تشوي خرانو خلولا جوس خناجا جوس خرا ولا تسنفيدي وكم أرخا بكناجاسا ولا تيسني عصوني جديسا أتجافا كنا قوتي بري جوهر محمد هي تيجور الرافان كمين هولي قبصوه النورا دي دودن دمالف قبصوه النورا تو من نيروبي جوهر محمد في دي دابا كمون أكيد إني بيته ورانا بالسمور أورمو هيدنو ماي وني سبعة هنجرو أكمل قوسيفتا إذا بيته موتومان على درب تكنا حركفتي ميجي خبجا قبا خيساني بيته يلا أورمو رافو ليدالي نقول تاني برجو الفنا خنا إنيو في دوبا ورانا بالسمور أورمو ناتي دوبا جوارو مرا ورانا قلت تيجي ورا دير غرابة لا يرونو بتبوكم أنسلاك سوام قداو جوار ملينا أنت تونجا because بر أورومو ترى واقل شو بربادا في براديرو أورومو ترى في واقل شو بربادا خبجا ورانا مال تنفيدي مال تورا نيروبي تكافيرم نقول لولا جرانا بوروس وني مسارات نقول شاورانا أما وني سديو جدي ونفايدان كفتو سياسة دبلوماسي في وراني وني سدين تيوك الدومينا انديمي فايدان كفتو واسدين كنغا هندتو غوتا تو هندن سواديرو نو يومرو واي ورانا تنجي نما دبلوماسي سبرباج فيتو سينا جيمجومو يامد فيتو سكيل غبيسا يامد فيتو خبرا يامي امو لمس بيتي دبلوماسي تيس دلغاتي يجبر قلمت تشابسجر انترناشونال ريليشن انما بفمجر خوردي الدنيا بيتو جرا تشو جلغان انا سينا جيمجومو دا جنيفا تي يو ان تفيرم تموكم دوا بيتي इसी यूएन यामते अतियो यामते कहानी कब दी है चोई अब वो सेना जिमजुमो तकले नायामा बरवा कहानी में सियासा दे रो बस इसी नहीं तेबर इसी मिसे सो वो गोते मोकम ए खा गोते दे रो अम्मा ओली उगवा चिरा दे बितनारो बिरा अफान कबिन जुआर बेते ओली खरा नगाती जिन्नी आसो दंदा अफान कबिन बेते सेना जिमजुमो दा फाल्ला खेदा बत्ती अफान कबिन स्केल गब्बिसा फाल्ला खेसदा बत यो नमा खना हुंदा हिदू बर्बाद दे मर्रो वली कबी قودو خنيف لا قودو خنيف دبي قودا فدان هادو فان فدان هاديسن قودو خنيف غافات قودو خنيتيف اورومو دا وهي غلي دوبا وني غلتيف مال مرو بير دبي نجرتو مرو دغمتو مري سباتي هولي بيتيغا خسيا اورومو خيسا تفون وربادي فالات هدا بتا چوي هولي اورومو تدولا برات دبچو سيمبرباچ غا بيتي خبي خرب سياغو ابو لو بندي جران akasitiga me isani sitiada betega nu haga ite terin haga tabaro si dorobdi haga tabaro khaynati wanjuttu sanimnati isana moga tala gudiftani ol qabdani ga qabdani bardana rabaftani haso khaynya khana rabaka af challa adam baftani yada khana rat yada brada balanne galak operationaf jila mera Nairobi natif ولقال لي موكب جران مي يادا لما سنجي خنات سغلي خنادا مرون مري سباته غراب اللتي جوارا 2018 سن اواله وان اورمو تاتي اباو كافاو هيو بيتو تورمودا خنا هنداو هي ترت افيرچو قبا وريتن مونيس غاچو قبا نم يتن تكتكراهنا لكي ابو فما فيدي انمان وادا قريتس لما مراخنا تافتيغا وقا خورا سباقا جيفني نمو تلفونا بالبلتاني وكرو راهفتن يدو قريس نسر ريستن بانو تي بيتي سياسان أركاني سي شن تميسي تينيتو نقوان تانيس تيساني نوتاها نبار يادو برج آلو جالا ديمنا مالي ونك أبنيت افني بايبلا ميتي ونك أبنيت افني قرآن ميتي ونك منو تيساني تاسو جرو وحيي ميتي ربي نو تناس عسني چوي أقلي تينيا وانو مولتي سنگرسي ساجرا كشبو مديت إساني غاتا تنرج آتوغا فيدر أبو دوغا خيتي مالي إساني خلاف لو يتوي إيكسي بدوانو في إيكسي مان تجرى بني راديو تكسي إيكنا بدوانو في إيكنا أبادو إيك
badawanu fi barana ekasi badawanu fi ekasi manjura bani radio jakasi ekana badawanu fi ekana abbatu ekatawanu fi barana ekasi badawanu fi ekasi manjura bani radio jakasi ekana badawanu fi ekana abbatu ekatawanu fi barana haye ati sagantaa tanya waan biraatti ni da'u tanumamee isan keessa bultu namuutti yaada irraa wal marihadha yaada yoo rabbiin jee khamisa amma jumbata ilaa barutti isan hubachiifna hora sabaa saddeetaffaa beetee dippiloomaasiidhaan injifanne irra taraa duraatiif gulantaarra bahaa jirra rabbi dhugaa godhu oduu tanallee rabbi dhugaa godhu ammoo gaanuti beetee wanni tun taatu ta'uu baattus jarri kun achi walitti dhufanis walitti dhufuu baattus if dura qophoofnee yaada guduunfannee yoo taates fudhatanii dhaqan yoo haftees haatlis beetee amma nuti qophiidha jechuudha. Walii galaboo kam kanaafuu hora sabaatiif qophaa'aa hora sabaa gubbarratti warra beetee dippiloomaasiidhaan injifannoo kana nuuf fidan marroo jaal gammachuu jaal hambisaa seenaa jaal liiban gurraachaa jaal sanyii jaal abdii adoonoo jaal qeerrenso jara hana hundaa maqaa isaaniin beeku jara san hundaa'u galatoonfanne isantu beetee gaarra kabajaa nutti horsiiftanii karaan Oromoo baasu karaa hidhannoo ta'u addunyaan ragaan nu baate jennee galatoonfanne ammoo gaawaan isaanirraa irruudha ta siyaasaatiif ta dippiloomaasii ammoo akkana ja'a sabni kuni fudhaa jennaan isaanis gaa yoo rabbi jee teessan tana fudhatanii isaanis wal marihatanii warra alatti hafe kana hundaanuu marihatanii nujuu isaanii guuttatanii akka Oromoo beekamu waan abdii guddaa qabna ilmaan ayyaa sagantaan irraatu nu ibsanii taate nu barreessaa yoon taanes moo mirga qabdaniiti dhaabbadhaa bakka tana dogoggortan nu ja'a miidiyaan shabboodhaa abaa'oo mikaafaa omitooraan abisuma Oromollee miti miidiyaan kun miidiyaa walabaa fi bilisaa miidiyaa ummataati waan ummata keenya keessa gungumii ummata keenyaa waan ummata keenya kirkiru waan ummata keenya beeytee ifirraa baasuu irraa dubbannaa jechuudha. As baanee dubbannaa taafte haa dhuftaniiti ifirraa dubbattan. Xaaliyaanii as bara abbaatu ifirraa dubbata. Hamma shabboo miidiyaan isaa gara eega jennee booda gaa dhuftanii kaanamuu tanaafisanii isanirraa caqasnaa jechuudha. Ilmaan ayyaa asumaanuu shabboo keenyaas galatoonfannee isanillee galata guddaa qabdanii haga qophii tana fakkaattutti waliin dachaanutti ربي بيتي الرصد كهنا نجيس قالنيسها هاتلو ربي قبصوتني خاتمها بريتشو خبادي مو 91 سنين ربي جينو ناجو خبادي مو 2018 سن ربي جينو جي 2022 أكو أوروموتي ورا مريهتي قاعد ستوكو جلاتي ولي قالي على قالي واقع نقولنا المراجع نجوا على كيسنا ترى يدو سنجالنا قام بيقلقلوناتي شبو ميديا راي. Thank you.